oduu ammee Israa'el yaalii ajjeechaa bulchaa olaanaa Iraan jalqabde. Ameerikaan carraa ittiin bulchaa olaanaa Iraan Ayatollah Khomeini ajjeesnu argannee turre garuu amma hin ajjeefnu jechuun akka Israa'el hin ajjeefne akka dhorkite beeksiftus Israa'el dhoksaan ergamoota du'aa garee jedhaman ramaddee jirti. Kaleessa gareen kun jeettiiwwan waraanaatiin mana jireenyaa lafa jalaa gadi fagoo bulchaa Iraan olaanaa Ayatollah Khomeini boombiitti roobsee jira. Ayatollah Khomeini lubbuun jiraachuu isaanii ibsuuf yommusumaas ba'anii ibsa kennaniiru. Ta'us amma iddoo kam akka jiran wanti beekamu hin jiru. Amma ilma isaanii dabalatee namoota amanamoo 5 wajjin akka jirantu himamaa jira. Ameerikaan waraanichatti seenuuf bitaa mirga yoo jettu bulchaa Iraaniin harka kennadhu jettus bulchaan Iraan Khomeiniin harka hin kenninu seenaa keenya hin beektan jechuudhas jechuun dhaadataniiru. Dubbiin baagiddu galeessaa gargaarsa waaqaatiin yoo ta'e malee dhumaa waan argatu miti. Waraanni Iraanii fi Israa'el erga jalqabee guyyaa 7ffaa qabateera. Eda galgalas akkuma guyyoota darbanii biyyoonni lamaanuu wal haleelaa bulaniiru. Biyyoota lamaan gidduutti kan numaa jiru ilmaan hiyyeessaati. Lammiileen Iraan waraana kanaan numan 240 ga'uun yoo ibsamu lammiileen Israa'el 24 ajjeefamuunis gabaafameera. Misaayilli tokko $1 miiliyoonaan lakkaa'amu ijaa itti ba'uuf ikoonomii biyyootaas kufaa taasisaa jira. Iraan hanga ammaatti misaayilota 400 ta'an Israa'el irratti yoo dhukaaftu mana kuusaa isheetii ammoo walumaa galatti misaayilota 100 ol qabdi jedhamee jira. Israa'el oduu amma gadhiifteen misaayilota kana akka isaan hin dhukaafamneef qollofeera yookaan cufeera jetteetti. Odeessa dabalataa amma bahaa jiru ammoo Iraan hospitaala Israa'el rukutuun ishee dhagahamee jira. Bayii giddu galeessaa akkamiin bulee maaltu ta'aa jira? Manni jireenyaa pireezidaantii Iraan akkamiin rukutame kanallee bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaa fi araarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tuquun ol kan jettu rakkaadha. Like, share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qooda. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan wayitaawaa addunyaa keenyarraa wayita karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman hunduma dursee akka isin qaqqabuuf isin gargaara. Kallattiidhaan gara oduu keenya ammeetti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqaba. Namni lubbuu qabu sanyummaa fi amantaan wal qooduu fi deeggaruu irraa bilisa ta'ee waraana Israa'el fi Iraan gidduutti adeemsifamaa jiruuf Waaqayyoon qofa haa kadhatu. Akkasumas komentii irratti stop war jechuun jalqaba. Waraanni Israa'el fi Iraan erga jalqabee 7 lakkoofsiseera. Hanga ammaatti Iraan irraa lubbuun namoota 240 yoo darbu Israa'el irraa lubbuun namoota 24 darbeera. Qabeenyi barbadaa'ee biyyoota lamaan irraa buufata gabbisa niwukilaaraa Iraanii fi buufata boba'aa Iraan buufata waraanaa Iraan akkasumas gama Israa'eliin ammoo buufata boba'aa Haifaatti argamuu fi manneen jireenyaa akkasumas gamoon waajirri olaanaa Mossad magaalaa Tel Avivitti argamu daaraa ta'eera. Israa'el keessaa iddoowwan 3 guutummaan guutuutti rukutamaniiru. Iraan keessaas akkuma kana magaalaa Teeraanii fi iddoowwan gara biraatti kan argaman buufanni gabbisa niwukilaaraa guutummaan guutuutti boombiidhaan daaraa ta'aniiru. Yeroo ammaa kana dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti durataa kan ta'an Antonio Guterres biyyoonni lamaanuu haleellaa kana dhaabuudhaan waliigaltee mallatteessuu qabu jedhaa jiru. Addunyaan iddoo lamatti wal qooddeetti. Gama Israa'eliin Ameerikaan waraanichatti hirmaachuuf bitaaf mirga yoo jettu garee Iraan deeggaran keessaa hordoftoota amantaa Islaamaa kan ta'an Paakistaan ammoo yoo Iraan niwukilaaraan haleelamti ta'e niwukilaaraan Israa'eliin haleela jechuudhaan dhaadattee jirti. Biyyi Raashiyaa ammoo biyyoota lamaan walitti araarsuudhaaf jalqabbii gaarii taasisaa jirti. Ameerikaan Raashiyaadhaan jalqabaa waraana ofii Yuukireen wajjin jalqabde xumuriiti isa kana itti deebita jechuudhaan jecha ulfaataa dubbattee jirti. Odeessa yeroo ammaa kana ba'aa jiruun misaayilli Iraan dhukaastee hospitaala magaalaa kibba Israa'el Beershebaa keessatti argamu rukutuun hanga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 32 miidhamanii jiru.
Misaa'illi Iraan dhukaastee kallattiidhaan hospitaala kana rukute jedhan qondaalli Israa'el olaanaan haleellaa misaa'ilaa Iraaniin iddoowwan jireenyaa uummataa 3 ta'anis miidhamaniiru. Qondaalli waraanaa Israa'el akka ibsanitti ergaa Iraan misaa'ilota hedduu gara Israa'elitti dhukaastee booda dho'insa gurguddaa magaalaa guddittii Israa'el Teel Aviv keessatti hedduminaan dhaga'amaa tureera. Dubbii himaan hospitaalaa Soorok miidhaa guddaan qaqqabu ibsuudhaan meeshaaleen balaafamoo ta'an uummata miidhuu danda'u sodaa jedhuun namoonni naannawaa hospitaalicharraa akka fagaatan akeekkachiisaniiru. Haleellaa halkaniidhaa mudate kanaan suuraaleen ba'aa jiran hospitaalli kun baay'ee manca'uu kan agarsiisanidha. Ministeera dhimma alaa itti aanaa Israa'el kan ta'an Shaarreen Haskeel tarkaanfii Iraan kanaan itti yaadamee kan raawwatamee fi yakka jechuudhaan ibsaniiru. Iraan wiirtuu humna waraanaa osoo hin taane hospitaala haleeltes jedhaniiru. Iraan misaa'ilota ishee gara Israa'elitti dhukaasuu miidiyaaleen Iraan gabaasaa turaniiru. Akka gabaasa miidiyaalee kanaatti misaa'ilonni kun sirna ittisaa Israa'el miliquun qilleensa Israa'el seenaa jirus jechaa turan. Ergasii booddeedha tarkaanfiin kun kan gabaafame. Humni waraanaa Israa'el gamasaan waa'ee haleellaa Iraan kanaa osoo waa hin dubbatin har'a ganama miidhaa qaqqabe kana gabaaseera. Sirni ittisaa Israa'el misaa'ilota Iraan dhukaastu hedduusaa kan qolatu ta'us hundumaa qolachuu tasaa hin dandeenye. Odeessa naasisaa ba'uma giddu galeessaa keessaa dhaga'ameen ammoo bulchaa olaanaa Iraan kan ta'an Ayatollah Khomeini bakki isaan jiraatanitti boombiin Israa'el irratti roobeera. Mana lafa jalaa yookaan gamoo lafa jalatti ijaarratan keessaa utuu isaan jiranii boombiin mana isaanii irratti roobuudhaan gamoon isaan jiran guutummaan guutuutti jijjigeera. Haa ta'u malee Ayatollah Khomeini lubbuun hafuun isaanii ibsamaa jira. Ameerikaan gama isheetiin tarkaanfii kana kan mormaa jirtu yoo ta'u Israa'el garuu nama kana ajjeesuuf baay'ee tattaaffii godhaa jirti. Karoora ishee jalqabaa namoota ajjeefaman keessaas Ayatollah Khomeini bulchaa olaanaa Iraan ajjeesuu kan jedhu ifatti mul'ata. Sababni Israa'el nama kana ajjeesuuf barbaaddeef ammoo amma bara 1979 namichi kun gara aangootti dhufuutti Israa'elii fi Iraan michuu walii turan. Wal wajjiniinis waraana Iraaqii fi Iraan gidduutti adeemsifamee lolaa turaniiru. Wal gargaaranii jechuudha Israa'elii fi Iraan. Haa ta'u malee erga bara 1979 namni amma Iraaniin bulchaa jiru Ayatollah Khomeini gara aangootti dhufanii booda Iraanii fi Israa'el gidduutti walitti bu'insi uumameera. Jibba guddaas qabatee dhufe jetti Israa'el namni kun yeroo gara aangootti dhufu. Dhugumayyuu namni kun Israa'el biyyi jedhamtu hin jirtu, kaartaan Israa'el jedhamus hin jiru, sabni Yihuudii jedhamus hin jiru jechuudhaan nama amanuudha. Heera mootummaa Iraan keessattis Israa'el barbadeessuu kan jedhuu fi jibbinsa guddaa akka qaban kan agarsiifamudha. Kanaaf jecha Israa'el nama kana ajjeesuudhaan sirna mootummaa haaraa Iraan keessatti Israa'el wajjin waliigaluu jijjiiruu barbaaddi. Namni kun dhugaa dubbachuudhaaf hiriyoonni isaa fi jeneraalonni waraanaa akkasumas saayintistoonni inni waggaa dheeraaf gatii itti baasee obbira naqatee guutummaan guutuutti tarkaanfii Israa'el kanaan duguugamaniiru. Keessumaayyuu tibbana tarkaanfii Israa'el torbee tokko keessatti fudhatteen namoonni bebbeekamoo fi jeneraalonni waraanaa Ayatollah Khomeiniif baay'ee amanamoo ta'an hedduun dhumuun isaanii gabaafamaa jira. Addunyaan cinqii guddaa keessa jirti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti barreessaa olaanaa kan ta'an Antooniyoo Guutereesh ammoo ergaa ganama kanaa ibsaniin biyyoonni lamaan dhukaasa dhaabuudhaan mariidhaan dhimma isaanii akka furatanii fi araaratti akka deebi'an gaafatanii jiru. Namni gurra itti ergisee jiraachuudha baatu. Utuu oduu kana isin biraan gahaa jirru odeessa haaraa ba'aa jiruun ammoo Ameerikaan guyyaa har'aatti hanga sanbata guddaa gidduutti Israa'el wajjin ta'uudhaan waraana Iraan kanarratti hirmaachuuf fedha akka qabduu fi tarkaanfii akka fudhattu beekamee jira. Iraan muddama hamaa keessas jirti. Ameerikaan waraana kana akka jajjabeessaa jirtuu fi ofiishees waraana kanatti akka hirmaattu Iraan akka Iraaq gochuu akka barbaaddu ibsamaa jira. Gabaasii Bloomberg akka addeessutti Ameerikaan guyyaa har'aatti jalqabdee amma sanbata guddaa gidduutti tarkaanfii fudhachuu kana keessatti akka hirmaattuu fi buufata gabbisa niwukilaaraa Iraanis Israa'el deeggaruudhaan boombii ishee hamaadhaan akka barbadeessitu ibsamaa jira.
utuu jennu bulchaan olaanaa Iraan namni Israa'el ajjeesuudhaaf halkan guyyaa dhaadatu Ayatollah Ali Khamenei eenyudha? Ayatollah Ali Khamenei gaggeessaa hafuuraa amantaa Iraan yoo ta'an biyyattii keessatti aangoo hundaa ol ta'e qabu. Biyyattii keessatti dhimmoota mootummaa ilaallatan hundarratti murteedhuma namni kennu Ayatollah Ali Khameneidha. Dursaan amantaa kun umuriin isaanii waggaa 85 kan ta'ee fi abbaa fi hundeessaa Riippaabilikaa Iraan Ayatollah Ruhollah Khomeini du'uu hordofee ture bara 1989 gara hooggansa olaanaa Iraanitti kan dhufan. Yeroo sanarraa kaasee siyaasa Iraanii fi humnoota hidhatan irratti olaantummaa qabaachuun sirna bulchiinsaa fi aangoo biyyattii kamiyyuu ol ta'aniitu jiraatu. Ayatollah Khameneiin wallabdee Ameerikaa waliin deemaa jiru dabalatee dhimmoota alaa irrattis yeroo hundaa ejjennoo cimaa fudhachaa tureera. bara 1939 magaalaa kaaba bahaa Mashhad keessatti kan dhalatee ilma hayyuu amantii kan ta'e Ali Khamenei gara magaalaa amantaa Shi'aa Qom osoo hin deemin dura magaalaa dhaloota isaanii seminarii keessatti barate. Bara 1962 sochii mormitoota amantaa Ayatollah Khamenei Shah Mohammad Reza Pahlavi irratti hirmaate. Dargaggummaa isaatti Ali Khamenei duuka buutuu Khomeiniif of kenne ta'e akka seenaa dhuunfaa isaaniitti wanti inni har'a hojjetee fi amanu hundi mul'ata Khomeinii islaamummaa irraa kan maddeedha. Ali Khomeinii mormii Shi'aa irratti gaggeeffame irratti dammaqinaan kan hirmaate yoo ta'u yeroo hedduu hidhameera. Bara 1979 warraaqsa Islaamaa booda Ali Khamenei manneen maree warraaqsa mootummaa yeroo waliin bulchaa ture keessatti tajaajilaa tureera. Itti aansuunis itti aanaa ministeeraa ittisaa ta'uun dhaabbilee humna guddaa qaban Iraan keessaa tokko ta'e koorporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa qindeessuudhaan gargaareera. Waxabajjii bara 1981 haleellaa boombii masjiida Teheraan irratti raawwatame kan garee finciltoota ittiin himatame akka malee miidhame. Taateen kun harka mirgaa isaa akka laamsha'u taasiseera. Ji'a lamaa booda gareen finciltoota wal fakkaatan kun pireezidaantii Iraan Mohammad Ali Rajaa'ii ajjeese. Ali Khamenei Rajaa'ii bakka bu'ee kan filatame yoo ta'u ga'ee yeroo sana baay'inaan sirna ta'ee waggoota 8 kan ture yoo ta'u yeroo baay'ee muummicha ministeeraa yeroo sana Mir Hussein Musavi kan sirna Iraan irratti haaromsaa garmalee jaallatu jedhee yaadu waliin wallabe. Erga Khomeinii waxabajjii 1989 du'ee booda yaa'iin ogeessota mana maree abbootii amantaa Ali Khamenei abbootii amantaa Shi'aa keessaa sadarkaa barbaadamuu kan heerri mootummaa kaa'e mirjaa'ee taqliid madda fakkeenyaa yookaan giraand ayatollah argachuu baatus hoogganaa olaanaa haaraa akka ta'u filate. Haala jiru sirreessuuf heerri mootummaa fooyya'ee hoogganaan olaanaan hayyummaa islaamaa agarsiisuu qaba. Kunis Ali Khamenei akka filatamuu dandeessiseera. Akkasumas halkan tokkotti sadarkaa barreessaa Hojaat al-Islaam irraa gara Ayatollaatti ol guddate. Heerri mootummaa Iraanis jijjiiramee aangoo muummicha ministeerummaa haquun aangoo guddaa pireezidaantummaaf akka kennamuuf taasifame. Pireezidaantonni arfan ergasii Ayatollah Khamenei jalatti tajaajilaa turan tokkoon isaanii Riippaabilika Islaamaa osoo hin xiqqeessin aangoo isaa irratti qormaata uumaa tureera. Muhammad Khatami nama haaromsaa bara 1997 hanga 2005 gidduutti aangoo irra osoo jiru warra dhiyaa waliin ta'uun bilisummaa hawaasummaa fi siyaasa Iraan keessatti fiduu yaalee ture. Garuu hoogganaan olaanaa kunii fi michoonni isaa haaromsa isaa hedduu guran. Biyyoota lixaa keessumaa Ameerikaa waliin hariiroo qaban hunda ija shakkiidhaan ilaaluu Ayatollah Khamenei. Bara 1981 yeroo pireezidaantii turetti warra yaada liberaalizimiif of kennan ta'anii fi warra yaada Ameerikaa fudhatan akka dhabamsiisuu dhaadachuun isaanii yaadatama. Waliigaltee niwukilaaraa bara 2015 kana hin mormine. Garuu Ameerikaa amananii wajjin mari'achuu isaanii pireezidaantiin Iraanii Ruuhaaniin mormanii turan. Qeeqanis turan. Donald Trump bara 2018 waliigaltee kana dhiisanii qoqqobbii Iraan irra deebi'anii kaa'uuf erga murteessanii booda Ayatollaan kana dogongora hojjette jechuun pireezidaantii Ameerikaa qeeqan. Yaada kennaniinis guyyaa jalqabaa irraa kaasee akkas jedhee ture. Ameerikaa hin amanina. Ameerikaan waxabajjii bara 2020 haleellaa diroonii Iraaq keessatti raawwatteen jeneraala Iraan humna guddaa qabu Qaasim Soleimanii michuu dhiyoo fi hiriyaa dhuunfaasaa yeroo ajjeesetti Ayatollah Khameneiin haaloo akka ba'an waadaa galee ture.
haleellaa misaa'ila baalistiikii haaloo ba'uuf Iraan buufataalee Iraaq lama humnoota Ameerikaa keessummeessan irratti raawwattee Ameerikaaf fuula keessaa kabaluudhas jedheera. Ta'us garuu tarkaanfiin waraanaa akkanaa gahaa miti jechuun cimsees dubbatee ture. Wanti barbaachisaa ta'e Ameerikaan naannicha keessatti malaammaltummaadhaan jiraachuu ishee xumuruudha jechuudhaanis labseera. Hoogganaan olaanaan kun mootummaan Israa'el akka dhabamsiifamuus irra deddeebiin kaafachaa tureera. Bara 2018 biyyattiin xannacha kaanserii naannichaa keessaa baafamuu qabdu jechuudhaanis ibseera. Odeeffannoon dhiyeenya kana keessa haala fayyaa hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei irratti ba'aa jiran gaaffii osoo isaan sababii dhukkubaatiin yookaan boqochuun biyya hoogganuu dadhabanii eenyutu isaan dhaala laata jedhu kaasaa jira. Maanguddoon umuriin isaa waggaa 86 guutuuf jiru kun biyyattii keessatti abbaa aangoo siyaasaa olaanaa biyya baha giddu galeessaa kan ta'an kana namni dhaalu naannichaa fi addunyaa hundaaf dhimma murteessaadha. Iraan keessatti hoogganaa olaanaa aangoo jabaa isa dhumaa qabu. Dhimmoota murteessoo ta'an irratti imaammatawwan sirreessuu akkasumas addunyaa biraa waliin walitti dhufeenya jiru irratti murtee isa dhumaa kan dabarsan Ayatollah Khomeineedha. Namuma kaleessa Ameerikaa fi Israa'el boombiidhaan mana jireenyaa gamoo yookaan holqa lafa jalaa isaan keessa jiraatan daaraa godhan jechuudha. Iraan biyyoota addunyaa keessaa biyya shi'aa cimtuu fi bara hooggansa Ali Khameneiitti biyya olaantummaa ishee jiddugala bahaa keessatti babal'ifachuuf yaalaa turtedha. Du'aatii hoogganaa kanaas adeemsa seenaa naannichaa irratti jijjiirama fiduu qofa osoo hin taane kan addunyaa maratti dhaga'amudha. Atakaroon Iraanii fi Ameerikaa fi Israa'el jidduu fakkeenyaaf jibba dhuunfaa Ayatollah Khamenei biyyoota lamaaniif qaban cimee gara wallabdee fi tasgabbii dhabinsaa baroota dheeraa irra qaqqabeera. Ta'u malee adeemsa dhaala aangoo kanaan eenyumtuu aangootti dhufulleen sarara isaanii kan hordofu ta'a jedhamee yaadama. Ofii fuulduratti maaltu ta'inna laata? Israa'el fi Ameerikaan akkuma dhaadatan haftee hangaa Iraan olaanaa tokkichaa fi Ali Khamenei ni ajjeesumoo dhuguma biyyattiin bilisummaa ishee kabachiifattee addunyaa irratti ifa baatee mul'atti laata? Waaqayyo baha giddu galeessaa keessatti nagaa buusuu lammiilee ajjeefamaniif maatii isaaniitiifis jajjabina guddaa hawwina. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godha. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuu achiis mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu haala tuqutuquun ol kan jettu rakkaachuu hin dagatina. Like, share godhaa, yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qooda. Waan daawwattaniif ulfaadhaa sa'aatota muraasa yookaan daqiiqota muraasa booddee odeeffannoo baha giddu galeessaa haaraa qabannee hamma isinii dhiyaannutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.